Ashama arka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanalii keenyaa bakka nagaan dhufsan jecha har'aa turtii yeroo dheeraan booda walitti dachaanii jirraa dhiifama sirraa baduu keenyaaf har'a mootuu seenaa bareedduu fi akka nama bohachiiftuu fi wallaahi dhugumaan garaa nama nyaatu qabdee dhiyaatee jira. Namni seenaa kana dhageettee garaan kee sirrifanne asii dhugumatti gara jabeessa wallaahi seenaa akkaan garaa nama nyaatudha. Mee kallattii maan gara seenaatti isin dabarsaa garuu jalqaba osoo gara seenaatti hin dabare dura warroonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan chaanalii keenya sabskiraayib godhaatii viidiyoo tan laayik godhuun dagatinaa akkasumas viidiyoo isiniif sheer godhaa isiniin jedhaa kallattii maan gara seenaatti. Barataa tokkotu ture. Barataan kun haadha isaa akkaan jibba. Sababiin inni haadha isaa akkana jibbuuf haadhi isaa tun dhiira qofa qabdi. Haadhi takka qabaachuun gonkumaa ittiin tolu. Haadhi isaa tanaan ani jedhee tan arguu hin barbaadu. Huccuutti mana dhumee jedhee haadha isaa tana argaa jibba. Haadha isaa tanaan ati maaliif hiriyoota kee biratti maal saalfachiifta? Bakkaan da'u kamuu akkana duuka hin dhayne jedheetiniin loleetiniin haadha isaa tana halkanii guyyaa qalbii cabsa. Gaaf tokko mana barumsaa inni itti baratu ayyaana maatii barattootaatu jira. Barattoonni hundinuu maatii isaanii qabatanii gara mana barumsaa deeman. Inni garuu haadha isaa tana dhiiseetiniin kophamoo fi gara mana barumsaa deeme. Haati isaa tun namarraa akka ayyaanni maatii barattootaa mana barumsaa jiru dhageenyaan mucaan kiyya osoo hin jiru akkamitti kophaa ta'a jettee kaatee mana barumsaatti qajeelte. Yeroo achi geettu ilma ofii soquu jalqabde. Isa argitee dhayxee bira teette. Inni haati isaa akka hin dhufne waan beekuuf haadha isaa argee jennaan fuulli isaa gurraachee aaree dallaneetiin ati maaliif na duuka deemta? Ati maaliif hiriyoota kee biratti maal saalfachiifta? Ani si arguu hin barbaadu isin hin jenne. Ani ishee kana arguu hin barbaadu isin hin jenne jedheetiin haadhi isaa tana ammas qalbii cabsee ka'ee akkasitti waa hin dhiifne bakka jijjiirate bakka biraa taa'ee haadha biraa ka'ee subhaanallah. Ergasii qophiin xumuramtee namni hunduu gara mana ofii qajeele. Innis haadha isaa gatee osoo suutuma karaa keessa deemaa jiru haati isaa tun isa wajjin gara manaa galuu barbaadde. Garuu ammootu isa waan sodaattuuf suuta jetteetumaan bira geette. Inni garuu yeroo kana waan haadha isaa qalbii cabsu takka jedheen ati hanga yoomii akkanatti na dararta? Ati hanga yoomii akkanatti hiriyoota kee afootti na saalfachiifta? Ilma haati iyya tokko jedhamee waamuu irra osoo du'ee naaf wayya jedhee haadhi isaa tana qalbii cabse. Haadhi isaa tunis osoo gadditu deemtee tirattee gara mana ofii galte. Innis mana galuu jibbee osoo karaarra dhaabatu barattoonni wahii dhufanii ijji haadha keetii inni tokko eessa keessaa dhaqe jedhanii itti qoosan. Inni yeroo kana duraanuu aaree waan jiruuf aariin irraatti dabalamte. Yeroo kana murtii fokkotaa wayii murteesse. Murtii akkaan nama jibbisiistuu fi garaa nama yaatu takka murteesse. Murtiin sunis sababa jibba haadha irraa kan ka'e biyya haati isaa keessa jirtu san akka jijjiiratuuf murteeffate. Akkuma murteeffatetti ka'ee biyya biraatitti godaane. Biyya san keessa jireenya haaraa achitti jalqabee osoo jiraachaa jiru turtii yeroo dheeraa booda carraa barumsaas argatee hojiis argatee bultiis ijaarratee ilmaanis argate. Haati isaa tun abbaa manaas hin qabdu. Ilmas isa malee hin qabdu. Nama isa isii bira taa'ee isii kunuunsee isii bashannansiisus hin qabdu. Sababa kophummaa fi dhiphina irraa kan ka'e haati isaa tun ni dhukkubsatte. Harmeen isaa tun ilma isii kana bira dhaquu barbaaddullee inni waan hedduu takka isii jibbuuf akkasumas hedduu takka isii arrabsuuf waan sodaattuuf waggaa dheeraaf mana tokko keessa kophaa isii dabarsite. Akkasitti erga waggaa dheeraaf mana tokko keessa kophaa isii kan namni takkattiin isii bira hin jirre erga dabarsitee booda gaaf takka waan barbaade na haa godhu bira dhaqa jettee kaatee nama gaggaafachaa mana isaa bira geette. Mana isaa bira geettee barri yeroo rukuttu mucattiin isaa itti gabbaatee barri bante. Yeroo barri bantu jaartiin ijjata kan qabne balbala afoo dhaabatte. Ergasii mucattiin tun jalaa baqattee ilmi isii kun itti gabbahee ati yeroo mara maaliif jireenya keetti gufuu taata? Jaartiin nana dafii ija kiyya afoo badi jedhee arrabsee hedduu takka arrabsee balbala afoo haadha isaa tana ari'e. Haadha isaa akka sareetitti balbala afoo arrabsaatiin arraba fokkotaa arrabsaa balbala afoo ari'e. Haati isaa tunis duraanuu waan dhukkubsattuuf qalbii cabdeetiin tirataa gara mana ofii qajeelte. Ergasii dhukkubni isa duraanii caalee itti hammaate. Amma garuu waa dhukkubaa miti dhugumatti sakata tulmootti dhufe. Yeroo kana namoonni ollaa isaanii haadha isaa tana waan arganiif gorsanii isheen kunoo hin dhukkubdi dhaqiitii yeroo takka dheetaa ta'u gaafadhu jedhaniin. Yeroo kana inni maal godhisiisan haadha manaa isaa dhoysee
yeroo muraasaaf hojiidhaaf bakka biroo deema jedhee haadha manaa isaa tana sobee ka'ee haadha isaa tana bira dhaqe. Yeroo haadha isaa tana bira gahu haadha isaa tun ishoo ilma kiyya baga nagaan dhufte jettee gammachuun inni eega waan sammara godhee gammachuun simatte. Ergasii harmeen isaa tun ilma isii kanaan yaa ilma kiyya kunoo akkuma argitu du'aaf qophittiin jira garuu osoo hin duune dura waan sitti bu'uun qaba jetteen. Ani amma achi silla hin saarfachiisu jireenya keessas hin jeequ nagahaan naaf jiraadhu garuu ammoo dhugaan jirtu ati yeroo xiqqaa osoo taphattu mukaan ija takka of keessaa baafte. Ergasii ati ija takkaan guddaturra ani ija takkaan du'oo jedheetiin ija takka siif arjoome. Ati ijumatiyyaan guddattee ijumatiyyaan barattee ijumatiyyaan bakka guddaa geettee ijumatiyyaan hamaa fi badaas addaan baafattee ijumatiyyaanis argaa koo jibbite jetteen subhaanallah. Haati isaa tun erga jecha kana garaa nama nyaatu kana jettee booda gara ganda akiraa godaante. Innis yeroo kana dhukkuba gaabbii kan dawaa hin qabne isa qabe. Fuula isaarra imimmaan akka bishaan roobaa gayyaa'a. Akkasitti jireenyi isaa guutuu jalaa balleessitee haati isaa tun subhaanallah. Guyyaa baruu maaltu isa eeggata laata? Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Asumaan dhaamsa kiyyaa abbaa feetes ta'e abbaa qabeenya feetes ta'e waan barbaaddes dalagi. Haadhatee xiqqeessuun haadhatee kabajaa kennuu fi dhabuun yoos xiqqeesse malee yoos salphise malee wanti isiif dabru takka hin jiru. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa hiyyoota isiniif sheer gochuun dagatinaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.